Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuun dagatina kallattii gama mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Gaazexeessaa Addis Istaandaard gaazexeessaa miliyoon bayyana qaamota hin beekamneen butamuun isaa dhagahamee jira. Eessa akka geessan barbaadamaa turus achi buutee isaa hin beekamne dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra simraan geenna. Gochisuu kaneessaa fi gaddisiisan gurmuu garee shiftaa 120 jedhamuun beekamu magaalaa Ambootti namoota nagaa irratti raawwataa ture saaxilamuun wal qabate uummanni magaalaa Amboo miira rifaatuu fi miira dheekkamsaa keessa galuun gabaafamee jira. Yaada kennaniinis magaalaa ukkaanfamtee jirtu keessa jirra jedhanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaratti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaratti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee hedduu irraa hiikkatuun mooraa waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatti humna guddaa bobbaasuun Oromiyaa bakkoota garaagaratti duula sakattaa waraana bilisummaa Oromoo bal'aa gaggeessaa jira jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin waldura dhaabbannaan Ameerikaa fi Iraan akkasumas waldura dhaabbannaan Ameerikaa fi baha giddu galeessaa cimeetti fufee jira. Gama tokkoon marii araarati jechuun gama biraatiin immoo wal doorsisuu fi wal sodaachisuun wal akeekkachiisuun akkuma itti fufeetti jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Gaazexeessaan gulaala miidiyaa Addis Istaandaard butamee achi buutee isaa dhabamuun gabaafamee jira. Dhaabbanni maxxansaa Jaakin kan itti gaafatamummaan isaa murtaa'e Jaakin Paabilishing PLC butamee achi buuteen dhabamu gaggeessaa gulaalaa isaa miliyoon bayyana ilaalchisee yaaddoo guddaa akka qabu ibsee jira. Miliyoon bayyana guyyaa kaleessa ebla 15,2026 naannoo sa'aatii 4 fi daqiiqaa 40 irratti namoota uffata sibiilii uffatanii fi eenyummaan isaanii hin beekamneen bakka hojii isaa irraa fudhatame jedhee jira. Namoonni kunneen gaazexeessaa miliyoon bayyana gaafifsi barbaanna erga jedhaniin booda iddoo hin beekamnetti isa fudhatanii jiru jedhamee jira. Waraabbiin kaameeraa nageenya CCTV dhaabbata Jaakin akka agarsiisetti namoonni uffata sibiilii uffatan hedduun daqiiqaa muraasa keessatti dhimma adda addaatiin gargar faca'anii yookaan fagaatanii gara gamoo sanaatti seenuu agarsiisee jira. Viidiyoon sun yoo xiqqaate namoota 3 koffiyyaa fi maaskii godhatan akkasumas nama tokko kan koffiyyaa fi maaskii hin godhanne koridarii gamoo sanaa keessa yeroo socho'anii fi wal qunnaman yookaan wal qunnamaa turan agarsiisa. Sana booda miliyoon garee kanaan yeroo gamoo keessaa gadi baafamu argisiisee jira. Namoonni kunneen haala qindoomina qabuun kan socho'aa turan yoo ta'u inni tokko dura deeme kaan immoo yeroo inni bu'u dhiyeenya isaa hordofuudhaan waliin bu'an ni agarsiisa. Sana booda hooggantoonni fi gareen seeraa Jaakin guyyaa guutuu bakka inni jiru baruuf carraaqqii bal'aa taasisanii jiru jedhamee jira. Ta'us poolisii Finfinnee, Koomishinii Poolisii Federaalaa, qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Lammii Kuraa akkasumas buufata poolisii naannoo maraa hunda gaafatanii miliyoon bayyana to'annoo isaanii jala akka hin jirre mirkaneessanii jiru. Itti gaafatamaan dubbi himaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Jeelaan Abdii namoonni gocha kana keessatti hirmaatan miseensota poolisii federaalaa akka hin taane ibsee jira. Akkasumas qondaalonni ol'aanoon kutaa hordoffii nageenya poolisii Finfinnee fi poolisii federaalaa viidiyoo kaameraa sana erga sakatta'anii booda namoonni viidiyoo irratti mul'atan miseensa humna nageenyaa isaanii akka hin taane beeksisanii jiru. Dhaabbanni maxxansa Jaakin kan itti gaafatamummaan isaa murtaa'e qaamoleen dhimmi ilaallatu kanneen akka Koomishinii Poolisii Finfinnee, Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa achi buutee dhabamuu miliyoon waliin wal qabate qorannoo ariifataa fi ifa ta'e akkasumas bal'aa akka gaggeessan akkasumas nageenyi isaa eeggame hatattamaan akka deebi'u akka taasisan gaafatee jira. Kaleessa sa'a 4 fi daqiiqaa 40 irratti kan butame gaazexeessaa miliyoon bayyana hanga ammaatti achi buutee isaa kan hin beekamin maatiin isaa dhiphina guddaa keessa jiraachuu
akkasumas nageenya isaatiif yaaddoo hamaa keessa jiraachuun gabaafamee jira. Gurmuun garee shiftaa 120 jedhamuun beekamu miidhaa fi dararaan namoota nagaa irratti inni raawwatamaa ture tibbana miidiyaa hawaasaa irratti dhidhiifamuun erga saaxilamee booda uummanni magaalaa Amboo miira rifaatuu fi akkasumas miira dheekkamsaa keessa galan jedhamee jira. Uummanni magaalaa Amboo yakka gidiraa fi akkasumas hiraarsa namoota nagaa irratti garee 120 jedhamu kanaan raawwatamaa ture irratti yaada kennaniin magaalaan Amboo harka yakkamtoota gurmaa'anitti kuftee jirti jechuudhaan dubbatanii jiru. Jiraattonni magaalaa Amboo gocha hammaataa sodaachisaa fi itti gaafatamummaa dhabuu kanaan dura mul'atee hin beekneen sodaa jala galuu isaanii dubbatanii jiru. Jiraattonni hedduun kana kan dubbachuu eegalan guyyoota lamaan darbaniif oduuwwan miidiyaa hawaasaa irratti ifooman hordofe yoo ta'u, oduuwwan kunneen miidiyaa garee namoota gurmaa'anii fi 120 jedhamuun beekamu lammiilee nagaa irratti raawwatan erga hubatanii boodadha. Gochoonni gareen 120 jedhamu raawwate jedhame viidiyoo fi fakkiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti qoodaman reebicha hamaa, hidhaa seeraan alaa, saamicha akkasumas gochi ajjeechallee kan mul'isu ture. Jiraattonni magaalaa Amboo gochoota hammaataa kana erga arganii booda magaalaa ukkaanfamtee jirtu keessa jira jechuudhaan yaada kennanii jiru. Gareen shiftaa namoota nagaa irratti saamicha, dararaa fi hanga ajjeechatti namoota nagaa irratti raawwatan kun akka guutuu Oromiyaatti magaalota hunda keessatti ijaaramanii waggaa 8 hojjetaa jiran jedhamee jira. Gareen akka guutuu Oromiyaatti ijaaramee jiru kun immoo baankii irraa mallaqa miliyoonaan lakkaa'amu kuufatanii qabu jedhamee jira. Akka fakkeenyaatti Wallagga Lixaa aanaa Hoomaa keessatti gareen saamichaa qindaa'ee socho'u kun hoogganaan isaanii ajajaa humna addaa poolisii magaalaa Sootalloo jedhamtuuti jedhamee jira. Inni kun akkaawuntii garaagaraa irratti qarshii miliyoona hedduu lakkaa'amu kuufate jedhamee jira. Akkaawuntii tokko irra qarshii miliyoona 6, akkaawuntii biroo irraa immoo qarshii miliyoona 7 qaba jedhamee jira. Akka fakkeenyatti yoo ta'u, akka guutuu magaalota Oromiyaatti wanti jiru kanuma jedhamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa maqaa balleessuu jedhuun humna guddaa bobbaasee opereeshinii gaggeessaa kan jiruu fi akkasumas opereeshinii kana yeroo dheeraaf gaggeessaa jiraachuu kan itti fufe yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoollee loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin guutuu Oromiyaa keessa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhu kanaan loltoota bobba'anii irratti bakkoota garaagaratti haala argate hundaan tarkaanfii irratti fudhatuun miidhaa irratti dhaqqabsiisaa jiru cimsee itti fufuu beeksisuun loltoota mootummaa irratti tarkaanfii bakkoota garaagaratti fudhataa jiruun hedduu hojiin ala taasisuun hedduu booji'uun akkasumas hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun mooraalee waraana mootummaa hedduus hojiin ala taasisuun injifannoo loltoota mootummaa irratti galmeessuu itti fufe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waboon zoonii lixaa aanaalee 2 keessatti diina adabee injifannoo galmeessuu beeksise. Guyyaa gootota Oromoo har'a eebila 15 2026 sababeeffachuun humnoota diinaa baaruda ulachiisuun ayyaanicha kabajaa kan jiru gootichi irree fi wabiin uummata Oromoo waboon zoonii lixaa ganama barii barraaqaan humnoota weerartuu biltsiginnaa Sireeffii lamaan bulchiinsa magaalaa Mandii fi Harawwee gidduu adeemaa turte hatteetti eeguun guutummaatti ganda qilxuu Jaalee jedhamutti daaraa taasisuun injifannoo gonfachuu ibseera. Humnootni faashistii PP haleellaa kanaan hedduu ajjeefamuu fi gariin ammoo madoolfaataan adabamuu hooggansi waboo bakkichaa addeessaniiru. Tarkaanfii isaa waboon itti fufuun aanaa qilxukaarraa bulchiinsa magaalaa Agamsa bal'aa keessatti har'a ganama barii barraaqaan humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun mooraa waraanaa magaalicha keessa jiru guutummaatti dhuunfachuu ajajaan waboonichaa gabaasee jira. Tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatame kanaanis ergamtoota diinaa magaalicha keessaa buqqisee gara magaalaa qilxukaarraatti ari'uun mooraa waraanaa diinaa guutummaatti barbadeessee qabeenya diinaas guutummaatti to'achuu beeksiseera. Bakka lolli kun itti gaggeeffame jedhameen wal qabate gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argatuuf yaallee turre. Wanti jedhame hin jiru kaan immoo odeeffannoon nun genne. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Loltoota mootummaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan keessaa kan viidiyoo irratti argitan kun akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kanatti hidhannoo guutuu wajjin
gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u waraana bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasiseefii jira. Loltoota gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti dhufan keessaa inni kun immoo kan viidiyoo irratti argitan kun jechuudha. Seenaa addaa hojjetuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira. Qawwee sadii mooraa mootummaa irraa baasuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo fiduudhaan gootummaadhaan kan dhufe yoo ta'u simannaan gootummaa taasifameef jedhamee jira. Inni kunis haaluma wal fakkaatuun hojii wal fakkaataa isa kaduraa sanii wajjin wal fakkaatu hojjetee jira. Tokko ta'uudhaan AKM 2 fudhatee gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira. Simannaan gootaa taasifameefii jira jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Kan nama ajaa'ibu immoo isaan hojii gootummaa hojjetan kun lameenuu ijoollee fi umriin isaanii baay'ee xiqqaadha. Gama biraatiin immoo dirree lolaatitti miidhamaa kan jiran piippiin maqaa milishaatiin manguddoota humni isaanii lolaaf hin ayyamne akkasumas milishoota muuxannoo lolaa hin qabnee fi gahumsa lolaa hin qabne dirqamaan gara dirree lolaatitti geessuudhaan lubbuu isaanii wareegama hin barbaachifne kaffalchiisaa jiru. Leenjii gahaa tokko malee manguddoota fi akkasumas kan biroollee gara dirree lolaatitti geessuudhaan maatii isaanii akka hin guddifanne taasisaa jiru. Milishoonnis rakkoo kana hubatuudhaan bakkoota garaagaratti mormii jalqabanii jiru. Hundumaafuu lolli barbaachisu. Nageenyi yoo bu'e immoo waan filannoo hin qabne. Waaqayyoon nagaa haa buusu. Oduu biyya alaatiin baha giddu galeessatti uggura hulaa hormuz irra kaa'ameen wal qabate muddamsuun jiru cimeetti fufee jira. Ameerikaan hulaa hormuz irratti uggura kaa'uudhaan dooniidhaan gara Iraan akka hin seenne Iraan irraa akka hin baane erga keettee guyyoonni lakkaa'amanii jiru. Ameerikaan uggura kaa'ee haa jettu malee biyyoonni tokko tokko uggura kana cabsanii jiru. Dooniidhaan Chaayinaa uggura kana cabsuudhaan hulaa hormuz keessa dabranii jiru. Raashiyaalleen dooniidhaan keenya tuquun tasuma waan yaadamuu miti tiisisa irraa hin kaftan jechuudhaan Ameerikaa akeekkachiiftus dooniidhaan biyyoota kanneenitiin wal qabate hanga ammatti rakkoon uumame hin jiru. Uggura kaa'ame kanaan wal qabate Iraanis Ameerikaa akeekkachiisaa jirti. Yoo Ameerikaan uggura hulaa hormuz irra keette kana ammatti hin kaafne Iraan baabul almandaab akkasumas galaana diimaa irratti uggura kan keettu ta'uu akeekkachiiftee jirti. Uggura kaa'amee jiruun diinagdeen addunyaa muddamsuu keessa galee jira. Gatiin boba'aa ol ka'ee jira. Iraan akka jette galaana diimaa irratti tarkaanfii ni fudhatte yoo ta'u taate immoo diinagdee addunyaa ammaanuu muddama keessa jiru akkaan kan muddamsiisuu fi rakkoo keessa kan galchu jedhamee jira. Biraatiin immoo ogeeyyiin diinagdee yaada kennaniin hulaa hormuz cufuun Ameerikaa Iraan dirqamtee akka harka kennattu taasisuuf kan yaadde yoo ta'u kun immoo akka Ameerikaa yaadde ta'aa hin jiru jechuudhaan hulaa hormuz ugguruu isiitiin Ameerikaan haga yaadde hin milkoofne jedhanii jiru. Gama biraatiin mariin araara marsaan lammaffaan ni geggeeffama jedhamee ture. Kana cinatti immoo Ameerikaa fi Israa'el lola itti fufna ejjennoo jedhu qabatan jedhamee jira. Ameerikaan lola marsaa itti aanuuf of qopheessaa jirti jedhamee jira. Humna loltoota lafoo dabalataa hedduus gara baha giddu galeessatti galchite jedhamee jira. Israa'el illee lola Iraan irratti gaggeessaa turaniin wantootni hin xumuramin ni jiran. Wantoota san xumuruuf lola itti fufa jettee jirti. Gama biraatiin biyyoonni Awurooppaa lola Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti gaggeessuuf itti of qopheessaa jiran irrattis ammallee diddaa agarsiisanii jiru. Biyyoonni hedduun lolli kun nun ilaalu kan jedhan yoo ta'u Faransaay lolli kun nun ilaallatu jechuudhaan Ameerikaa yookaan pirezidaant Doonaald Tiraamp irratti mormii guddaa argisiiftee jirti. Dhimma nikuleeraatiin wal qabate pirezidaant Doonaald Tiraamp Iraanin akeekkachiisa cimaa laateefii jira. Iraan sagantaa nikuleera isii jala bahuudhaan gara mariitti kan hin dhufne yookaan gara waliigalteetti kan hin dhufne yoo ta'u taate Ameerikaan Iraan irratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e hunda ni fudhatti jedhee jira. Iraanis akeekkachiisa cimaa Ameerikaa kanaaf deebii kennitee jirti. Deebii kenniteen Ameerikaa fi Israa'el sababa hin jirreen Iraanin cabsuu akkasumas Iraanin jilbiiffachuu barbaadan. Kun immoo isaaniif hin milkaa'u. Iraan lola hin barbaaddu. Iraan nagaa barbaadde garuu warroota lola irratti bananiif hin jilbiiffattu jedhee jira. Raashiyaan dhimma nikuleeraa Iraaniin wal qabatee yaada haaraa dhiyeessitee jirti. Yaada haaraa dhiyeessiteen Iraan sagantaa nikuleeraa isii madda anniisaatii fi sagantaa misoomatiif oolu gabbisuu mirga qabdi. Biyyi kamuu addunyaa kanarratti kanaaf mirga qaba. Iraan kana daangessuun hin danda'amu jedhee jira. Dabalataanis dhimma nikuleeraa isiitiin wal qabatee yuuraaniyeemii gabbate Iraan gara Raashiyaasitti yoo dabarsite gara madda anniisaatti jijjiiruudhaan Iraaniif deebiftee Iraan madda anniisaatitti akka itti tajaajilamtu gargaaruudhaaf qophiidha jettee jirti.
Walumaa galatti haalli nageenya baha giddu galeessaa akkaan walxaxaa ta'ee jira. Qaamni hunduu lola marsaa itti aanuuf of qopheessaa kan jiru ta'uu of himaa jira. Haalli jiru addunyaadhaaf yaaddoo guddaa ta'ee jira. Dirooniin basaasa Ameerikaa akkaan qaalii taate MQ Force jedhamtu gaafa ebela 9 April 9 2026 jechuudha. Haleelamte odeeffannoo jedhu isin hin geennee turre. Dirooniin akkaan qaalii taate tuni haleellan kan irratti raawwatame marii araaraa booda gaafa guyyaa lammaffaati. Erga dirooniin tun baddee hanga har'aa cal'isa filattus Ameerikaan guyyaa har'aa dirooniin akkaan qaalii taate tan basaasaa tuni jalaa baduu himtee jirti. Dirooniin tuni ni haleelamte moo haaq taate wanti jedhamus gaafiidha. Dirooniin basaasa Ameerikaa akkaan qaalii taate tuni buufata yookaan beezii xaaliyaan irraa ka'uudhaan hojii basaasatiif hulaa hormuz yookaan gara baha giddu galeessaa gara galaana Paarshiyaatti hojii basaasatiif kan ergamte yoo taatu hojii isii xumurte yeroo duuba deebi'uuf turtetti erga qilleensa Saawud Arabiyaa seentee booda rakkoon kan isii mudatee fi erga rakkoon isii mudatee booda immoo saffisaan gara qilleensa Iraan seente jedhamee jira. Yeroo rakkoon isii mudatee turetti faana 50,000 irraa saffisaan gara faana 10,000tti gadi bu'uu fi kana booda kallattii jijjiiruun gara Iraanitti seente jedhamee jira. Kana booda haleelamtee haa kuuftu yookaan immoo haa butamtu wanti beekame hin jiru jedhamee jira. Osoo isiin haleelamte caccabtu taate immoo yookaan immoo buutu taate Ameerikaan caccaba isii fudhachuudhaaf barbaacha ni taasifti ture. Garuu cal'isa filatte kun immoo haaqdi ta'uu yookaan immoo butamuu isii waan agarsiisu jechuudhaan tilmaamni kaa'amee jira. Yoo humna qilleensaa Iraaniin kan butamtu taate teknooloojiin diroonii akkaan ammayyaa taatee fi qaalii tun Iraan harka galuun Ameerikaan yaaddessa jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji kan ture'an bariisoo ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu nagaatti nu tura.